Dachii Oromiyaa Wallaggaa ka'ee Somaaliyaa Moqaadishoo hanga gammoojjii Xaaliyaanitti leenca faranjii jibbaachise waa'ee Koloneel Abdiisaa Xiqqoo isinitti. Koloneel Abdiisaan goota waraana addunyaa lammaffaa irratti magaalaa Roomboo jedha. Bara 1936 ture darbatamuu boombiif madaa'uu Giraazaan irraa kan ka'e Somaaliyaa Moqaadishoo hanga Xaaliyaanii magaalaa Siisiliitti kan hidhaman. Koloneel Abdiisaan mana hidhaatti nama Kaapiteen Juuliyoo jedhamuun michuu ta'e. Waliinis mana hidhaa keessaa miliqanii badanii waraana mataa isaanii dhaaba hidhaa itti hidhamanii turetti deebi'uun cabsanii galanii warra achitti hidhaman baasanii waraana guddaa ijaaranii biyyuma isaanii magaalaa Siisilii keessatti Xaaliyaaniidhaan loluu eegalan. Mootummaan Xaaliyaanii Abdiisaa qabuuf yaalii guddaa godhe garuu hin dandeenye ture. Waraanni addunyaa lammaffaa yeroo eegalu humna laayidii Biriteen USA fi Raashiyaan Koloneel Abdiisaaf Kaapiteen Juuliyoof beekamtii kennuu walii galteedhaan meeshaa waraanaa dhiyeessuuf jalqaban. Warri Biriteenis Abdiisaa ajajaa waraana Biriitish godhanii filatan. Jarman akka waraanuufis gara Jarmaniitti ergan. Achittis Naazii Jarmaniidhaan loluun injifatee Berliin keessattis alaabaa Biriitish fi Itoophiyaa fannifachuun seenee gootummaa isaa addunyaatti argisiiseera. Gootota Oromoo lafee isaaniin biyya ijaaran keessaa Koloneel Abdiisaan isaan gaba. Kanaaf biyya lafee abboota keenyaan ijaaramte tikfachuun dirqama dhaloota kanaati.